namni tokko ammoo yoo kophaa isaa akka deemu taate waan tokko bichaa milkeessuu danda'a. Hisdiin kun nama hedduu keessa ni jirti. Jecha hawaasa keessatti baratamaa tokkos jira tokkummaan humna kan jedhu. Torbee afur yookaan immoo walumatti gara jaata akka dhiyaanneetiin miira haarawaan walitti dachaa ni jirra. Jecha sanis afaan jecha qofaan osoo hin ta'in hojiirra oolchuu. Hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Sagantaan keenya sagantaan Simboo kun sagantaa bashannansiisaati. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtootaa fi daawwattoota Simboo. Qophiin Simboo keenya miidhagaan boqonnaa ji'a tokkoo booda walitti deebinee jira. Isin akkam jirtan nagaa nuu qabdanii sagantaa keenya Simboo qabannee guyyaa har'aa siif dhiyaannee jirra. Turtii keessan nu wajjin taasisaa isiniin jenna. Muhammad Nuur. Salaamu alaikum warahmatullahi. Asiin dura torbee tokko turaatiin kan walitti dachaanu. Amma almost torbee afur yookaan immoo almost gara jaata akka dhiyaanneetiin miira haarawaan walitti dachaa ni jirra. Hawaasni keenya illee ijoolleen kunniin eessa nu jalaa badanii gaafiin jedhullee jiraata. Kanaafuu nuti Simboo keenya bifa haarawaan miidhagfanneetiin ergammoo Simboo eegallee waggaa tokkollee genne sanuma sababeeffachuudhaan wantoota tokko tokko fooyyessinee boqonnaa goonee fooyyessinee miira keenya illee haaromsineetiin hawaasa keenyatti deebina jenneetiin kan xinnoo ishee boqonnaa fudhataa turre amma immoo hawaasa keenya jaalannuun wal arginee jirra. Baga nagaa walitti dachaane. Walitti deebinee jirra mee isin akkam jirtan? Maaltu haarawaa? Maal fooyyessitanii? Maal jijjiiramtanii? Hagamta akka nu yaaddan jennee hawaasa keenyaa fi gaafii dhiyeessina Maamiluu. Wallahi gaafii baay'ee gaafiin kun namoota tokko tokko irraa parsanaalillee kana bira dhufaa turuu jira. Hawaasni keenya hedduu sagantaa keenya kana baratee jira. Torbaanillee immoo nu eega. Nuti illee hawaasa keenya jalaa bannee akkanatti hin hafnu iyyuu miira haarawaan dachaan jenneetiin kan gargar baane garuu hawaasa keenya wanti dhiifama gaafannu ji'a tokkoof hin banna jenneetiin nagaatti dhaammachuu dhabuu keenya garuu immoo hawaasni keenya arjaadha waan ta'eef hawaasni keenya arjaadhaan nu hubataa keessa keenya beeka waan ta'eef gaafa dhufnu immoo miira miidhagaa ta'een miira bareedaa ta'een akka nu simattanillee abdii qabna. Mee gara sagantaa keenya kan guyyaa har'aatti adeebinu yoo rabbi jedhe Simboo keessatti illee waan hedduu fooyyessinaa akkuma jenne immoo miilaan miidiyaa kanaallee wal qabateetiin sagantaalee hedduu eegaluudhaaf karoora qabna. Gara fuulduraa hawaasa keenya wajjin kan laallu ta'a. Egaa Maamad Nuur turtii keenya ji'a tokkoo keessatti taateewwan hedduun akka ta'an beekamaadha. Odeeffannoo hedduutu jira. Yeroo hundaa immoo akka mariititti sagantaa Simboo keenyaatti akkuma hawaasni hordoftoonni keenya beekanii yaada tokko qabannee kan dhiyaanu ta'a. Mee har'a yaada maal irratti mari'anna jettanii? Kanuma wal qabatee immoo gara hawaasa keenyaatti yeroo baafnu yaada keenya gara hawaasa keenyaatti yeroo baafnu gamtaadhaan hojjechuu fi dhuunfaadhaan hojjechuu jidduu garaagarummaa hedduutu jiraachuu mala. Hawaasni keenya illee bal'inaan beeka jennee yaadna. Isuma kanarratti osoo haasofnee yaade maaliif hojii tokko yoo hojjettu hojii kamiyyuu ta'uu ni danda'a. Kophaan kee naafiil taatee kophaa kee hojjechuu fi nu wajjin taatee nama tiimii as keessa yookaan hojii taateetiin hojjechuun garaagarummaa hedduudhaatti kan jiru isuma kanarratti haasofnu barbaadame. Gamtaadhaan hojjechuu, jamaadhaan hojjechuu fakkeenya fagaannee deemuun hin barbaachisu. Sagantaan kun sagantaan Simboo akka miidhagee bareedee hawaasa bira gahu akka isin bira gahuuf naafilii fi Maamad Nuur qofaa miti. Ogeessonni hedduun duuba kanneen jiranii kanaafuu sagantaan kun miidhagee akka isin bira gahuu fi gamtaadhaan hojjenneeti jechuudha. Asumarraa eegalla. San qofallee miti immoo sagantaan keenya sagantaan Simboo kun sagantaa bashannansiisaati. An kophaa kiyyattas ta'eetiin hawaasa keenya waan takka bashannansiisuu hin danda'u. Kophaatti hawaasa kan kee waan baay'ee fiduuf hin dandeettu iyyuu. Garuu immoo nama lamaa sadiif yookaan achii oliin taateetiin gaafa dalaydu waan baay'ee hawaasa keenyaaf kan fiddu ta'a. Sanumarraa immoo ol guddisneetiin akka dhaabbataatti illee haasa'aatiin kanneen ta'an. Akkuma amma fakkeenya sii kaase wanni hunduu yoo jamaadhaan dalagan yookaan immoo yoo gamtaadhaan dalagan bareeda. Wanni hunduu Islaamummaa keessatti illee dullaahi maal jamaa harki rabbii barakaan jamaa wajjin jetti nyaata illee yoo nyaatte nyaata nama lamaan nama sadii nyaata nama lamaan yoo nyaatte si quubsa hin geette jechuudha. Sigalee akkasuma immoo jamaadhaan salaatuun salaata keessatti illee yoo fakkeenya fudhannu taate jamaadhaan salaatu nama kophaa salaateef namni jamaan salaate ajriin isaa adda adda. Kun ammoo wanni ajriin isaa adda adda ta'eef jamaa jabeessuuf. Sigalee Islaamummaan hagamta akka jamaadhaan hojjechuu irratti akka nama deeggartu kan ibsudha. Wantoonni hundi yoo ilaalle immoo wantoonni fiixa bahan wantoota jamaadhaan dalagaman. Wantoota amma waliin dalagaman, wantoonni obboleessaa saahiba waliin dalaganii fi yoo dhaabbata illee taate hatta mootummaa biroo yoo kan dhufu taate mootummaan kan inni deeggaru hayyama dhuunfaa irra hayyama waldaa ka dhuunfaa illee haa ta'u jechuun miti mootummaa illee haa ta'u
kan mootummaallee haa ta'u waldaadha. Kan dhuunfaadha kan mootummaanuu deeggaru waldaadha. Maaliif hawaasaaf santu irra faayidaa qaba waan ta'eef. Kanaafuu gamtaadhaan hojjechuun faayidaan isaa lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Waan hunda keessaa waan gamtaan hojjetantu irra fiixa bahuu danda'a. Baay'ee hojiin gamtaa kun hojii dhuunfaarraa caaluu isaa nu waan ofii keenyarraa kaasnee dubbataa jiru mitiyyuu waan karaan islaamummaan kunillee nu ajaju inni eedallahi ma'al jamaa jettee kaasuni hojiin kamiyyuu gaafa hojjettu jamaa wajjin taatee gaafa hojjettu productivitiin isaa hedduu guddaadha. Fakkeenyaaf dhaabbata tokko qabda kophaa kan kee taateetiin hojii itti aanan hojjetu qabullee simatti hojjeta, hojii barreessaallee simatti hojjeta, faayinaansiillee simatti hojjeta, waan even waardiyyaallee simataa jechuudha. Garuu immoo yoo hojii kan kee babal'isteeti gara dhaabbataatti ol guddistee jettee hundinuu hojii mataa isaa qabaata. Breekdaawunii kaa'amuutu jira. Saniin gaafa deemtu productivitiin hojii kan kee irraa kan dhuunfaa keetiin hojjettuu fi kan nama waliin hojjetu hedduu garaagarummaa qaba. San qofa illee osoo hin ta'in baay'ee security issue dhalleedha jamaadhaan hojjechuun. Maaliif sin jedhee beektaa kana? An fakkeenyaaf naafil dhaabbata akka qabu ni beekama. Yookaan dargaggoota gurmeessee hojii tola ooltummaa wayii dalagaa jira ta'uu ni mala. Yookaan hojii biraallee ni jira. Garuu immoo gaafa securityidhaan wal qabate jechuudha fakkeenyaaf. Akkasumas immoo dhiibbaa uumuudhaan wal qabateetiin gaafa dhimma tokkoof gara iddoo tokkoo deemtu gaafa si argan naafil jechuun bar jedhaniitiin gaafa kophaa jirtu waan akka effektii uumuu dandeettu. Garuu immoo gaafa jamaadhaan taate si duuba eenyufaatu jira. Itti aanaan kan keessi jira, barreessaan kan keessi jira, dhaabbata guddaatu si duuba jira. Kanaafuu leebariin yookaan humni namaa hedduutu si duuba jira jechuudha. Kana wal qabatee immoo dhiibbaan ati uumtu kan dhuunfaa kee irra kan jamaa kanatu caala. Namni illee kasi kabaju gaafa dhuunfaadhaan hojjettuu fi gaafa jamaadhaan hojjettu kabajni kan kee garaagara. Maaliif naafil yoo jedhan naafil jechuun bar kan dhaabbata akkanaa kana. Dhaabbata jechuun gireesii qaba beeki. Kan dhaabbata akkanaa kana. Ebalu faatu duuba jira. Hojii akkanaa hojjetan. Hojiin kan kee hedduu ol ka'ee mul'ata jechuudha. Yoo dhuunfaadhaan ta'e horee dhuunfaa kan keetiin dalagaan kan kee dalagattaan galtaa ati nama tokko irratti dhiibbaan uumtu jireenya kan kee dhuunfaan jiraata garuu immoo hawaasaaf faayidaa daran fayyadamuu qabu. Dhuunfaadhaan hin fayyadu jechuu osoo hin ta'in garuu immoo faayidaa jamaadhaan godhuu dandeettu dhuunfaa keetii taate waggaa 20 waggaa 30 achi ol dadhabii ka jamaatii walitti hin dhiyaatu. Yaanni kan nama tokko ta'uu danda'a. Yaanni kan nama muraasaa ta'uu danda'a. Garuu yaanni nama muraasaa suni nama hedduurra dhufeetiin yoo ka gurmaa'an taate fiixaan bahiinsi isaa ol aanaadha jechuudha. Keessattuu immoo baay'ee hojii jamaan hojjettu keessa maaltu jiraata? Shuuraa jiraata. Marii jechuudha. Shuuraa keessa immoo rabbiin barakaa sii ka'a waan kamiin keessattuu jechuudha. Atiin yaqiina guutuudhaan shuuraa kan kee keessatti yaada kan kee kenni waan hojjetamuu qabu dhuunfaa kan keetti sun ta'in hiriyoota kan kee wajjin yookaan immoo warroota jamaatii keessa jirtu wajjin teettee gaafa hojjettu rabbiin achirra si gargaara. Hojiin dhuunfaadhaan hojjetamuu fi hojiin jamaadhaan hojjetamu barakaan isaallee walitti hin dhiyaatu iyyuu. Kanaaf guyyaadhaatiif qabannoo itti dhiyaannee dhuunfaadhaan hojjechuu caalaa gamtaadhaan yookaan immoo gurmaa'anii hojjechuun irra hedduu bu'aa akka qabuu fi hawaasni musliimaallee kanatti haajamu. Sirriidha. Keessattuu immoo akka biyya keenyaatti yoo ilaallu dhaabbileen hawaasa musliimaa hedduu hin jiranii. Amma majlisni illee namoota ijoollee gurmeessuu ni danda'a. Dargaggootas ni gurmeessa. Namoota sadarkaadhaan jiran akkaataa hojii isaaniitiin gurmeessuu ni danda'a. Majlisni yeroo ammaa kana jechuudha. Asiin dura hin turre waan ta'eef hundi kun jechuudha. Dabalataan immoo akka mootummaatti illee gandarraa eegaleetiin hamma federaalaatti dhaabbileen kana gurmeessuu irratti hojjetan ni jiranii. Garuu immoo kana hundayyuu yeroo deemneetiin faayilii isaanii gaafa cheegonu hawaasni musliimaa as keessaa qoodan qabu ture. Keessattuu hawaasni musliimaa. Fakkeenyaaf NGO'n 4,000 yoo jiraate 4,000 keessaa kan musliimaa 4 hin caalu yoo guddate jechuudha. Maaliif tokkoffaan rakkoo keenyuma. Rakkoo keenya gaafa jennu nutiin akka hawaasa musliimaatti gurmaa'uudhaan waan tokko gurmoofnee hojjechuudhaan wal qabateetiin ilaalchi nuti qabnu hedduu gadi bu'aa ture. Garuu immoo hojiin jamaa'aadha. Islaamummaan keenya kanatti osoo nu ajajaa jiru kan duubatti jedhu nu uummatuma hawaasa keenya kana jechuudha. Kana horee warroonni faallaa keenyaan jiran irra hedduudhaan dammaqanii yeroo iddoolee garaagaraatti dhaabbilee garaagaraa hundeessaa, NGO'lee garaagaraa hundeessaatiin, waldaalee iddirii uqubii garaagaraa hundeessaatiin gaafa hawaasa isaanii tajaajilan hawaasni keenya immoo ala dhaabbateetiin kan namoota kanneen ilaalu qofa ta'a. Faayidaa keessaallee hin qabaatu, ijaarsa biyyaa keessaallee qoodan qabaatu. Wanta akka biyya keessaa osoo qoodan qabaatiin gara akiraasaa deemaa jechuudha. Kun immoo boru rabbiin biratti nu gaafachiisuu danda'a. Maaliif nuti gaafa gara addunyaa kanaa dhufnu addunyaa kana karaa rabbiin ajajeeruun karaa rabbiin
bulchaa nu jedhan haa bulchinuufi. Qulqullina isaa eeguudhaan rakkoolee garaagaraa biyya kana keessa addunyaa keessa akka jiru kana rakkoolee kanneen furuudhaan waan hedduu haa hojjennuufi gaafa rabbiin jalqaba kaliifaa godhetiin gaafa kan nu ergu jechuudha. Garuu immoo nutiin kaliifaa taanee dhufnee as ta'enneetiin hojii dhuunfaa keenyaa qofa irratti hojjenneetiin ebalu seenaa isaa maali dhalate guddate ilmaan argate jaare du'e. Seenaan keenya kana qofoo ta'e booda gaabbiin taane keessa deemna hawaasni keenya akka musliimaallee kan hedduutti miidhamu jechuudha. Faayidaan gamtaadhaan hojjechuu yookaan immoo jamaadhaan hojjechuu keessaa tokko wannummaan inni bu'uura godhameefuu jamaa'anii namni tokko dandeettii takka qaba. Sigalee waan ani dadhabe gamaan banaa qabuun ati bakka san naa cufuu dandeetta. Sigalee yoo jamaadhaan hojjenne immoo banaan tokkoon argamu. Namni tokko immoo yoo kophaa isaa akka deemu taate waan tokko bichaan milkeessuu danda'a. Karaa tokko bichaan qaawwa hawaasa fakkeenyaaf namni tokko hawaasa keessatti qaawwa takka cufa yoo jedhe qaawwa hawaasa hundaa cufuu hin danda'u. Waan danda'u saniin ogummaa qabu saniin dandeettii isaa saniin qaawwa san qofa cufa malee qaawwa hunda cufuu hin danda'u. Yoo gamtaadhaan taate yeroo takkaan qaawwa hawaasa keessa jiru yookaan immoo bakkee banaa hawaasa keessa jiru yeroo takkaan cufamuu danda'a. Yoo gamtaadhaan taate hunduu ogummaa garaagaraa hunduu dandeettii garaagaraa qaba hunduu beekumsa garaagaraa qaba waan ta'eef kanaafuu jamaadhaan hojjechuun gizee takkaan qaawwa banaa jiru san duuchuudhaaf faayidaa qaba. Wanti gaafiin tokko immoo jira hawaasa keenya keessatti. Baay'ee hawaasni musliimaa biyya Itoophiyaa lakkoofsa isaa daataan lakkoofsa isaa akka nutti himamu xiqqaa haa ta'u malee akka fakkeenyaaf dhiyoo kana yeroo kaluu Aljazeeraan baasee ture hawaasa musliimaa baay'ina hawaasaatiin 9 kaa'ee ture hawaasa Itoophiyaa. Garuu akka addunyaatitti hawaasa irra dadhabaa jedhee kaa'ee maaliif akka ta'e gaafii natti ta'e. Egalee kuni hanqinni eessa bira jedhee yookaan laalu taate gamtaadhaan hojjechuu irratti hin jiran. Fakkeenyaaf gamtaan biizinasa keessatti ta'ee ijaarsa madarasaa ijaarsa masjiidota adda addaa irratti ta'ee gamtaadhaan hojjechuu irratti hin jiru. Martuu kophaa isaa socho'a. Kanaaf hunduu waan kophaa isaa socho'uuf wanti tokko fiixa bahuu hin dandeenye. Sigalee waan gamtaadhaan yeroo takka ijaarree geessuu dandeenyu waan gamtaadhaan yeroo takka fiixa baasuu dandeenyu dhuunfaadhaan deemnee fiixa baasuu dadhabnee jira biyya kana keessatti. Maaliif akka akkas ta'e garuu hedduu gaafii natti ta'a. Baay'ee qabxii bareedaadha kan kaaste keessattuu hawaasni keenya amala badaa tokko ni qabna nuti hundi keenya jechuudha. Hisdiin kun nama hedduu keessa ni jirti. Parsantii isaa haa xiqqaatu malee nama hedduu keessa hisdiin ni jirti. Nama rabbi laaffisee fi rabbiin kanarraa qulqulleesse ala jechuudha. Rakkoon guddaan kana natti fakkaatan akka dhuunfaa kiyyaatti. Maaliif gaafa dhuunfaadhaan hojjetu maqaa kan kee qofatu achirratti jechuudha. Fakkeenyaaf biyya kana ijaaruu keessatti piroojeektii wayii hojjechuu keessatti maqaan kan qofti yoo kan callume jedhee ol ka'u ta'e hawaasni hundinuu eebalu jedhati yoo kan si kaasu ta'e achi biratti xinnoosii dhaabbatteetiin yaaduu qabda garam deemaa jira deeggarsi hawaasa kun garam na deemsisaa jira kan jedhullee dhaabbattee yaaduu qabda maaliif gaafa gamtaadhaan hojjettu hojiin kan kee kan dhuunfaa kan kee achi keessa jira garuu immoo bu'aan kan walii galaati fakkeenyaaf dhaabbata tokko maqaa wayiitti moggaastee hojii seentee jirta hojii san keessa nama hedduutu jira ati achi keessa ni jirta. Atiin achi keessatti hojii dhuunfaa kan keetii jechuun wanti sirraa eegamu jechuudha. Fakkeenyaaf hoogganootaati gatii hojii hooggansa kan keetii faayinaansiiwwaniiti faayinaansiidhaan wal qabatee waan hojjetamuu qabu ni hojjettaa garuu immoo bu'aan achi keessatti dhufu kan walii galaati kan amanuu qabda. Rabbilleen hojii kan kee fiixa baasuu dhaabbata kan keetii yookaan immoo kaayyoo kan keetii ilaalati hojii rabbii hojjettu keessa jechuudha. Rabbiin kasi gaafata hojii kan kee qofarraa waan ta'eef diinii kanaaf maal hojjetteetta maal milkeessiteetta osoo hin ta'in maal hojjetteettaadha kasi gaafatu kanaaf immoo waan duniyaa jiruu gabaabduu duniyaa kanaa jechuudha. Jiruu gabaabduu duniyaa kana keessatti waan nurraa eegamu hojjechuu qabna. Keessattuu immoo warroonni yeroo ammaa kana impact maker warroonni ta'an kun jiran public figure warroonni ta'an waan akkanaa irratti hedduu jabaachuu qaban. Public figurein tokkochi kophaa isaatti waan takka dhiibbaa uumuu hin danda'u. Garuu immoo namoota 2-3 akka isaa yoo walitti dabalate 4-5 akkas dabalatee dhaabbata guddaa tokko gaafa ijaaran biyya kana impaayar guddaa ijaaruu warroota danda'an jechuudha. Namnummaan ammoo xiqqoo takka dhiibbaa uumuu danda'u namni akkasii shayyoo walitti dhufee dhiibbaa hagamii akka uumuu danda'amu tilmaamuu danda'u. Kanaaf kophaa hojjechuun disadvantage illee qaba. Maaliif yayyiinis bar re'iin gamtaadhaan deeman re'ee 4-5 hanga 100 ta'aniitiin jiran ittiin dhiyaattu. Garuu immoo dhaabbattee maaliif nama re'ee takkitti kophaatti haftu. Isii achi keessaa eegde. Eegdee hoo maal gooti? Achiisi attaa gootii jechuudha. Kanaaf kophaa deemuun yeroo kamiyyuu miidhaa guddaa namarra even miidhaa sirra geessuu danda'a kophaa hojjechuun jechuudha. Jecha hawaasa keessatti baratamaa tokkos jira tokkummaan humna kan jedhu. Jecha sanis afaan jecha qofaan osoo hin ta'in hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Nama kophaa deemurra nama adda deemu
kan diinaanis adamsamuu danda'u. Hoolota baay'inaan jirtu irra immoo hoolota kophaa jirtu kan yayyiidhaan adamsamuu danda'u akkuma jetti. Kanaafuu jama'aadhaan deemuun kophaa dhiisanii yoo bar kisaaraallee wajjin adda qoodatte fakkeenyaaf biizinasa tokko eegalteeti keessattuu yeroo ammaa kana wanni akka malee irratti dalagamuu qabu keessattuu hawaasa musliimaa biratti biizinasa. Biizinasni kuni nama hedduu beeyna dhuunfaadhaanis nama biizinasa jechuun sadarkaa bareedaa irra jiru. Namoota sadarkaa bareedaa irra jiran jechuudha biizinasaan. Namoonni kunniin kan islaamummaas gargaaraa jiranii kan hawaasa islaamaas gargaaraa jiranii hawaasa biyya keenyaa gargaaraa jiran jechuudha dhuunfaa. Namoonni kunniin ammoo osoo dhaabbata wayii qabaatanii osoo dhaabbata wayii walitti godhatanii ka gamtaadhaan dalagan taate ammoo biyya guutuu gargaaruu danda'an. Sigalee dhuunfaa isaaniitti masjiida tokko gargaaruu danda'an. Gamtaadhaan yoo ta'e ammoo biyya kana guutuu isaa gargaaruu danda'an. Masjiidota hedduutu osoo ijaaramiin jidduun dhaabati jira. Madrasaa hedduutu jidduun dhaabati jira. Sigalee markazoota hedduutu ka gargaarsi barbaadu jira. Kanneen hunda gargaaranii fixuu hin danda'an sila gamtaadhaan ka deeman taate. Dhuunfaa isaaniitti ta'eeti malee kun ammoo yaada haa kaasnu malee ergaa of keessaa qaba. Ergaa kana akka nurraa fudhatan hawaasni warroonni wanni kunniin ilaallatu. Yaada kana akka nurraa fudhatan abdiin qaba. Iyyan qabxiituu hedduu nama deemsaaf nullee hawaasa keenyatti illee dheeressine maaliif dhimmi gurmaa'uu kun dhimmi gamtaadhaan hojjechuu kun keessattuu immoo rabbiif hojii islaamummaa irratti hojjechuu kun hedduu gamtaadhaan hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef nutillee isin dheeressine daawwattoota keenya dhiifama isin gaafachaatiin sagantaan keenya kan siin booda eegale jira amma immoo sagantaan keenya itti aanu immoo akkuma isin dura baratame sagantaa oolmaati. Oolmaan keenya kan guyyaa har'aa immoo eessa laata kan jedhu mee daawwannee hojjechaanaa turtii gaarii isin jedha.